waaqayyo tokkicha waaqayyo isa Isaaq isa Abrahaam isa Yesuus isa Muhammad sana waaqayyo tokkicha malee laman taane anu kunuu dhiira dubartiin ta'u walii galle galanni rabbii faa ta'u Yesuus dhiira moo dubartii wandi no hin ta'u hin gabbaru dhiira hin gabbaru waaqayyo ani namaa miti jedhabbo kana jaalala malees akkam oltan jettee boo maqaa jabanuuf jaalala malees nagaan siif haa ta'u kam bareeda ustaaza kiristaana moo islaama an garuu gaafii sinitti dhiyeessuun barbaada ayyaa amantaa kee maddu kaa an amantaan kiyya abbaan kiyyaa fi haati xiyya taatu pheenxeedha atoo an siin gaafadha abbaa kee hin gaafanne jaalala an dhaloota kiyyaatti yaa'u pheenxe maayyuu laa jechuun ati kan amantu amantiin itti amantu ati kiristaana moo islaama moo waaqeffata moo ortodoksii pheenxeedha ayyee tole maal naddeesse ta'o pheenxe itti amantaa waldaa pheenxe deemta waldaa pheenxe an deemeen beeku yoo dhugaa qaaqe kanaafuu ati kaa kiristaanaa mika waldaa namni deemne maal gootare an amma wanti isin gaafachuu barbaadu tole an pheenxee ta'ellee amantaa pheenxee nama hordofne an amma ijoollee muslimaa waliin bakka dalagaatti argama bakka dalagaa kanatti argamee amantaa pheenxee ta'ee waa'ee amantaa pheenxee kanan baranne amma garuu yoo amantaa muslimaa ilaalu gara amantaa muslimaatti yoo dhugaa gara deebuuf ta'an maaliif osoo jettanii yeroo hedduu isin hordofaa tole yeroo hedduu kana isin hordofaa yaa amma deebuuf yoo kamaal naa barbaachisu deebuun dura tannaan wanni tokko jiraachuu danda'a. Akkas. Kanaaf ani isin gaafachuun kiyya kana waan ta'eef amma abshir jadi badaa ta'uu fi mishaa ta'uu san ani hin barre an godaanaa daarii bar dursa godaanaa daarii amma taatu biyya Arabaatitti ijoollee muslimaa waliin haalli muslimni jiru laalee ka'ee mee beektota gaafadhaa akkamitti akka deeban jechuuf isin bira dhiyaadhe amma gaafiin kiyyallee kanumaayyuu wanni barbaachisu yoo ka jiru natti himtan. Jaalallee kiyya bareedaadha. Dura waa'uma islaama jechuu fi amantii islaama jechuun kana waa'uma jechuun gabaabduu waan nuti waaqessuun waan itti amannu ergama kanaan addaas ibsa. Wangeelaas arra akka arra booda ittiin deebin afaan Oromoon dubbistaan ragaa wangeerraas kanna akka ati hulii gartee wangeelumaa ijaan hin laallesi godha. Maal jechuun kiyya akkan dubbisne jechuu kiyyaa miti. Akka namni sin shawwanne uli Yesuus akka ani nama ofiin jedhu waaqayyoon qaba jedhu lamaanuma kanaan si garsiisa. Akka ani waa takka gochuu hin danda'u jedhu si garsiisa. Waliigallee dura waa islaamaatiin si barsa. Islaama jechuun afaan Arabaati jechi islaama amma jaalala jechuun afaan Amaaraati moo afaan Arabaati jaalala jechuun Afaan Oromoo. fikir maalatu nama afaan Oromooti mi? Eeyyan. Waliigallee islaama jechuunis afaan Arabaati afaan Oromooti miti. Yoo Amaariffatti deebiste jaalala fikir no Ingiliffatti love Kiswahilitti mapenzi hub jaani Arabiffattis akkana jedhan akkanatti afaan kanatti achi yoo deebiste miti akkasi waliigalaami. Gobas islaama jechuun nabi Muhammad biyyaatti jirtan biyya Arabaa dhalate afaan Arabaa dubbata Quraanni Arabaan itti bu'e afaan Arabaa lallabuutu Oromiffaan miti islaama yoo jennu afaan Oromootti si kobboleessa kiyya takka namni wangeela keessa islaama fida maal jedhani miti islaama jechuun kana joonsiif laallachuu dandeessa Googleis harka jira afaan feetee kachuuf Googleis nama harka jiraami namni nama shawwatu kaarra akkasii bar ana sirra taa'ee barsiisaan islaamaatii barsiisaan waaqeffataa tokkos eenxeedis shawwaduu hin danda'u waan afaan adda addaa addunyaan teknooloojiin laaffatteef dikshineeraal hiikoo takka yoo waa barachuu feete wangeela laaltamoo quraana laaltamoo dikshineerii laaltaa bar hiikoo jecha sanii ruutii iddee orjinaala sanii miti. So islaama jechuun islam jecha jedhu submission to the will of God afaan Ingiliffaan islaama jechuun afaan Oromootitti waaqayyoof ajajamuu waaqayyoof masakamu fada ofii dhiisanii fada waaqayyoo raawwachuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma yoon kallattiin siis gaafadhe Yesuus Kiristoos sayxaanaaf
ajajamoo waaqayyoof ajajamoo sin jedhe deebisaan kee automatically waaqayyoof ajajamaan an jetta miti. Eeyyan sirriidha. Abrahaam sayxaanaaf immoo Museen Salamoon Daawit sayxaanaaf ajajamamoo fadha ofiitiif immoo fadha waaqayyootiin jedhe fadha waaqayyoo jetta. Kanaaf automatically islaama jechuun nama waaqayyoof ajajamu waaqayyoof bitamu jechuudha. Walii galle? Kana jechuudha. So amantii hedduu biyya lafaa kanarra jira. Waaqayyoonis hedduu jira. Fakkeenyaaf amantii kiristaanaa, pheenxee, ortodoksii, waaqeffataa, budaayizim, hinduuzim kana hunda hin dhageessaami argitellee mi? Kun hundi amantii dhugaati yoo ta'e dogoggora. Wahuma takka dhugaataa malee lama dhugaa sadi dhugaatuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf anaafeetii wayii irratti yoo qalama kanarra wal dhabne mana murtii wal dhaabne qalamni tokkichi kun kiyyaa fi keettaa moo kan qaama tokkotta? Kan qaama tokkoota. Goobas. Waaqayyoon Islaamaa fi kan kiristaanaa jedhamus hin jiru obboleessa koo. Waaqayyoon hunda keenya uume tokko. Fakkeenyaaf yoo waaqayyoon lama kan jiraatu yoo jennee yoo kan waaqayyoon lama kan jennu taate ka Islaamaa tokko Abu Mu'az kana waaqayyoon lama yoo kan jennu taate tokko dhufe ani dubartiin isa godhaa jedha. Tokko dhiira haa ta'u jedha. Fara waaqayyoo kamtuutu raawwatama? Ani kamteen argama? Kan isa dhugaa ta'e tokkocha san abbaan murtii qabee keessatti ittiin faradha. Amma fakkeenyaaf akka kiristaanaatitti waaqayyo abbaa waaqayyo ilma hafuura qulqulluu jedhan. Jarri kun sadeen fitsum waaqayyo jedhan. Fitsum amlaak jedhan. Yesuus fitsum amlaak fitsum gartee namaas jedhan waaqayyoon fitsum amlaak jedhanii miti. Fakkeenyaaf ati dhiira gaafa haadhaa fi abbaan kee gadaame waliin rafanii bishaan walitti dhangalaasan qunnamtii sal qunnamtii raawwatan Yesuus dhufee Yesuus jaalalaan kun dhiira haa ta'u jedha Yesuus. Waaqayyo abbaan dubartii haa ta'u jedha. Fadha kamtu raawwatama? Ati kam taatee argamta gosa haadhaa fi abbaa kee jidduu? Dhiira ta'e. Sigala. Dhiira ta'e. Fadha eenyuutiin raawwatan? Fadha eenyuun raawwata? Bilbil. Warra himuun irra bilbile. Ati kam taatee argamta? Fadha ajaja kam taatee argamtaati? Natti himaa. An dhiira ta'ee argama. Dhiira waan ta'eef. Galaa jira? Uumamni kee waan dhiira ta'eef. Jara na dhageessanii? Sagaleen keessa jira. Dhiira waan ta'e dhiira ta'uudhaaf qaamni tokko dhiira taata bishaan dhangalaasa dhiira haa ta'u jedhee qaamni tokko ajaju qaba malee qaamni lama akkamitti ati gatee dhiira ta'uu dandeessa? Yesuusis waaqa, abbaanis waaqa. Yesuus dubartii haa ta'u jedha jaalalaan kun. Abbaan gartee dhiira haa ta'u jedha. Fadha eenyuutiin raawwatama? Ati kam taatee argamta? Dhiira taatamoo? Dhiiraa fi dubartii taatamoo? Dubartii taatamoo? Maal taatee maatii ta'e keessa gadaamessa keessaa bu'uu dandeessa? Ansaan beekuu hin danda'u kan san rabbitu beekaa bara. Waaqatu beekaa mire. Kana hin fudhatu ka. Okay, fakkeenya si godha. Harmeen tante mana kana gadi hin beeysin jetti. Abbaan kan kee gadi beeysin jedha. Ajaja eenyuun raawwata? Ajaja garuu isaan tokkochuma waan ta'eef haatinii fi abbaan waa ajajni isaanii waan tokkochuma ta'eef ajaja nan raawwatamu ajaja fudhatamu fudheeti ajajama jechuudha. Ajaja bareedaa tokko hin beeysin jette mana kana. Haatiin baay'inaan jetti. Abbaan kiyya baay'inaan jedha. Fakkeenya ajaja abbaa fi haadha. Ajaja abbaa. Haatiin beeysin abbaan kee beeysin jedhe. Ajaja kam fudhatta? Kamtu caala? Ajajni kamtu caala? Siingaan haadhaa fi abbaa keetii kamtu ajaja kamtu akka kam raawwatta? Kam raawwatta? Akka kiyyatti kan haadha xiyyaa haadha xiyya. Ajajni lamaan hin raawwatamu qaama tokkootiin raawwatamaami. Qaama tokkoo fudhatta kaachuu fudhatu. Qaama tokkoo fudhata. Miti. Dhugaadha. Networkiin isaan dalaguun see gurbaa. Ka tokkoo fudhatta. Ka tokkoon fudhannee jechuun ka abbaa keetiin fudhanne ka harmee keetii fudhattee jechuuti. Eeyyan. 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 Miti. Okay, lamaan
waa lama bakka takkatti hin fudhatamu jechuudha. Okay, tole. Okay, Yesuus Kiristoosis waaqeetti amanti peenteen abbaanis waaqeetti amanti bishaan dhangala'aa gadaamee isaa harmee teetiitti ka abbaa keetii ka abbaa kiyyaa kan bu'eessan waaqayyo abbaan dhiira haa taatu fadha waaqayyo abbaan raawwatama fadha Yesuustu raawwatama. Fala waaqaat. Faqal waaqayyo abbaatii mi? Tole. Okay. Yesuus Kiristoos akka ilma namaa ta'e ofuma wangeela irraa si garsiisa. Yesuus ani namaa jedha. Eegaa dubbii Yesuus fudhannee ittiin peenteen. Ati wangeela hin qabdaa? Harkaan qabu. Okay, si garsiifnaa qoy. Wangeeluma isaaniirraa. Eenyu Kadiir of guddisaa namni tokko garsiisame. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40. Jala kana taaptaaf godhaa warri kaan warri mataan isin dhukkube. Jala neetworkiitu hin jirre moo ana? Okay, Saadaam guddisaa. Okay, innummaa naa dubbisu obboleessi keenya. Hin mul'atu ustaata qaceellatti qulqulluu miti. Mul'atu. Hin mul'atu kaameraan. Mee Kadiir namni biraa qaceelloo mul'isu jira? Saadaam koo hin mul'atu qaceellatti akkam goona? Nan banaa yoo didi. Bakka Taasiin banaa. tole tole. Okay, bana. Qulqulluu miti anis manaan seena irraa. Ayee silkii irraa banaa. Go. Ya bakka disati. Jira. Keessa. Isaa wayya. Kameraan malee. Okay, dubbis wannin. Jira jaalala. Eeyyan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 wanni kun wangeela quraanaa miti, okay? Barreeffachuu dandeessa waan siin jennu kan ammas. Ani waaqayyoo keessaa bahee Okay, dhufee atummaan dubbisi maal kan gubbaa irraa immoo abbaan utuu taatanii abbaa utuu taatanii hojii bahee baadhaan hojiitti jirtu turan ani dhugaadha ani. Musa furtamarraa dubbisi jaalal. Furtamarraa. Musa furtamarraa. Dhaga'amaa jira. Dubbicha isaa irratti. jaalala. Yan dubbisaa jira. Meessi dubbisa na dhaggeeffadhu sagaleen ol fuudhee si dubbisa na jala deema 40 irraa dubbisa wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irraa ani jedha Yesuus. Yesuus akka jedha ani jedha ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhageen isinitti himeera. Eenyurraa dhagaa Yesuus? Rabbi irraa. Waaqayyo irraa jedhami waaqayyo ta'uu danda'a namni dhugaa waaqayyo irraa dhagaya jedha Yesuus miti? Eeyyan. Goobas. Isin garuu ana waaqa jedhemu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedha Yesuus. Waaqayyoon kan irraa fudhe jedhe. Ajaja waaqayyoo fudhe. Beeke. Waaqayyo irraa hin dubbii kana dhagee isinitti himaa jira. Ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhageen isinitti himeera. Isin garuu ana nama jedhemu ana waaqa jedhe Yesuus. Laali bakka san. Ana nama jedhe. Allaqe Yesuustu jedhe. Waaqa jedheere. Jenne. Bakkuma takka kiristaana wangeela keessaa fidaa jedhin bakka Yesuus ani waaqa itti jedhu kunoo ani nama jedha. Dhugaa dubbii waaqayyo irraa dhageetu nutti hime Yesuus waan waaqayyo irraa dhageewu waaqa irraa dhaga akkuma Musee akkuma Abrahaam akkuma Muhammad waaqayyo irraa dhagee nutti hime ani nama jedha abbo. Ani nama walii galee san qofa miti wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 waaqayyo yoo ta'e nama
Waaqayyo waa hunda gochuu danda'amu hin danda'u. Hin danda'a. Hin danda'a. Yesuus ani waa takka gochuu hin danda'u jedha dhaggeeffadhu. Wangeelaanis boqonnaa 5:30 laala. Wangeeluma isaaniiti. Quraana keenyaa miti. Ittiin dabale. Yusuf ittiin dabale. Ani kootiin gochuu hin danda'u. Uumaa. Ameen. Argitee? Ayyan. Nama kana waaqessa ani humna kootiinumaa gochuu hin danda'u. Waaqartee Iddoo tana dubbisantu abba dhugaa yookaan iddoo tana dubbiseetiin kan ancha jecha kanallee isin bira wanti dhiyeessuu danda'a iddoo tana dubbisee jira bar. Alhamdulillah. Akkana hayyee tole goobet eega Yesuus nama ta'uu arganne waaqarrattis Yesuus gaafa dhufus ilma namaa akka teesse kanna gaafa dhufu ilma namaa jedha wangeelli. Wangeelli Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 bani ustaad. Okay. Akka jedhu laal bakka sana ilma namaa jedhe isa waaqarraa gad bu'e sana malee homtinuu gara waaqaatitti ol hin baanee jedha. Waaqaatu waaqarraa gad bu'e jedhamoo namaatu waaqarraa gad bu'e jedha jaalala. Namatu waaqarraa gad bu'e jedha. Goobas. Okay. Amma Yesuus Kiristoos waaqarra jira. Waaqarra jira Islaamni jennee waaqayyo gara waaqaa ol ba'e jennee amanaa kiristaanii waaqarra jira jedhee amanaa miti. Karaa deemu jirtaan se qilleensaan hojjete. Waa'effatu na jijjiirara. Okay. Yesuus Kiristoos Islaamnis waaqarra jira jedhee amana. Kiristaanis akkas jedhee amana gana dhufa jennee amana isaan du'ee ol kute jedhanii nuti hin duune kana ol kutenna. Yesuus Kiristoos waaqarra amma galgala kan akka nama teessii kannu. Ayyan. Okay. Hojii ergamoota boqonnaa 7 lakkoofsa 55 fi 6 baasi ustaada. Dhaggeeffadhu laale qaccalloo laale waan kana namni aqlii qabu dhugaa pheenxumaa hin ta'u. Yesuus waaqa jedheetu waaqessu namni wangeela beeku. Hojii ergamoota kuno achirraa dubbisi ilaan qasa 55 dubbisna 55 irraa ilaan qasa 56 dubbisi. Atummaan dubbifadhu suurota qalbii takkaan. 56 kuno kan jedhu kuno an 55 irraa ilaan qasa 56 bakka qalama itti godhe kana. Achirraa Akki jedhu Istifaanos jedha anaasi dubbisana jala atis noo jilaaluu qabda. Istifaanos garuu hafuura qulqulluun guutamee otuu ija irraa hin buqqaafatinis waaqa keessa ol ilaale. Eessa keessa ol ilaale hafuura qulqulluun guutame Istifaanos. waaqa gara waaqaatti. Namni hafuura qulqulluun guutame ni soba. Dhuga himamoo dhuga argamoo dhuga namatti hima hin sobu. Okay hafuura hamaa miti. Utuu ija irraa hin buqqaafatinis waaqa keessa ol ilaalee jedhe ulfina waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin gara mirga waaqayyoo dhaabbatu arge. Yesuus eessa dhaabbatu arge? Istifaanos.